Amma ka jiraatan as magaala bareedduu Seattle Washington jedhamti. Mee Seattle maal fakkaatti? Ameerikaan tun walumaa galattuu maal fakkaatti obbo Walii? Mee waa'ee Ameerikaa kana haasa'i. Gaafin keessanii yeroo biyya dabre sanitti yeroo bara biyya jirtan sanitti waa'een Ameerikaa yoo kaafamu waan baay'eetu haasa'ama. Ameerikaan akka argitee dachii biraa akka wanta biraa taateet ni mul'attee nutti argamti gaafa as geenyu garuu mee maalirraa maaltu isin mul'ata isin akka keessanitti? Gaafin keessan sirriidha. Biyya teetti akka nama tokkootti yoo yaaddu iddoon tokko iddoo addaa wayii sitti fakkaateeti kan mul'atu. Haa ta'u garuu iddoo san yoo geettu waan sani arguu dhiisuu dandeetta. Suuta keessa garuu adaduma biyya bartuu fi adaduma waan haarawaa argitu biyyi sun akkuma biyya teettetti yaaddu san ta'ullee hin danda'a. Biyyi tun biyya Afrikaatirraa fageenyaan biyya itti argamtu ardii guddoodha jechaadha. Isteeta hedduu of keessaa qabdi. Magaalota gurguddoo fi kaampaanota adda addaati kan of keessaa qabdu. Kanaaf biyyi kun biyya gaariidha jedheeti kan ani yaadu fi kan ani fudhu. Kanaafuu akka waliigalaatitti biyyi tun biyya teekinooloojiin itti dagaagee fi biyya guddinaan guddateetiin iddoo guddaarratti argamtuudha. Itti gammannee jirra walumaa galatti. Yeroo hedduu dhugaadha. Biyya teekinooloojiin fagaattee yeroo akkasitti ilaalamu biyya teekinooloojiin fagaattee addunyaan waan itti dhaqqabdu sitti hin fakkaatu. Garuu dhaloonni ammaa naannoo keessattuu dargaggeessi Afrikaarraa yeroo dhufu biyya kana hin jaalatu waggaa tokko lama keessatti. Maaliif sitti fakkaata kun? Maal akka ta'e beektaa? Tokko iddoon ati itti dhalatte sun murteessaadha fi jaallatamummaa iddoo qabduudha. Iddoo baate fi iddoo itti dhalatte san dagachuu hin qabdu. Iddoo san immoo yoo kan dagattu taate eenyummaa keetu dagatte jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa kun waan akkasiisan gadi fageenyaan kan yaadu. Dhaloonni duraa yoo ilaalte of haalli itti dagate jira, afaan ofii, aadaa ofii, eenyummaa ofii akkaataa itti dagatee fi akkaataa biyya ofii itti dagatetu jira. Dhaloonni ammaa kun garuu waan akkasii san irratti baay'ee kan cimee fi kan ittiin fagaate ta'uudha kan mul'isu. Nutillee ufuma sani amma asitti dhufnee biyya kana jaallachuu asitti hafuu iddoo kanatti dalaguu odoo hin ta'in iddoo kanatti kaapitaala godhannee humna jiru duguugnee hojjanneetiniin biyya keenyatti deebineetiniin biyya keenya san biyya kanaan ga'uudha kan yaadnu fi kan karoora qabaannee itti argamnu jechuudha. Yeroo biyya taa'amee yaadamu san argitee yoo jirullee taatee argitee Ameerikaa biyya gaariidha. Biyya argitee maallaqallee akka gaariitti argatanii fi biyya maallaqa guddaatii jedhameet ni yaadama. Amma waggaa tokko ati wadda dhufte jijjiirama maaltu jira jettee yaadda? Of course sirriidha akkasuma kan yaadamu. Garuu as dhuftu wanni sun hundi guutuu ta'eeti argamuu dhiisuu danda'a. Haalli hojiillee haala achi taa'ameetiin hin yaadamu san ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif yoo as dhufte hojiin ulfaataadha. Humna kan kee qabdu san duguugdee hojjechuudha barbaada. Wanni ati argamtu sun illee moor jireenyi asii waan jiraattuuf asumatti kan risaayikiliidha wannoon isaa. Asumatti hin hojjettaa, hin argattaa, asumatti deebi'aa. Asuma galaa wanni guddaan ati argatteetiin ittiin of jijjiirtuu hin jirani. Haa ta'u garuu homa argattu sanarraa seef gooteetiin ol kaawwatteetiin jiruu san ittiin jijjiirachuu yoo kan karoorfattuu fi kaayyoo kan qabdu taate waan tokko argachuu taate. Dhugaadha beektaa jijjiiramni haa ta'u akka biyyaa turan jira keessattuu biyyoota Afrikaa kana keessatti haalli jireenyaa garuu dimokiraasiin jiraachuu baatu namni biyya sanii hojjetaa mootummaas yoo ta'e qotee bulas yoo ta'e qaama kamiyyuu dalagaa isaa rahaa ta'eetiin hin dalaga. Guyyaa dalageetti galgala abbaan qabeenya illee akkasii miti biyya kanatti garuu nama taa'uun argatu. Wanti gaariin biyya kanaa namni kamiyyuu wal qixa. Hiyyeessis, dureessis maalillee wanti addaan beekamu baay'ee hin jiru.